Hi guys, jirtu Oromoo Qooqaalee bakka jirtetti nagaan Rabbii isin biraa jiraatu. Isiniin jedhaa walaa kee qaalii jechuudha. Ergaa gabaabduu wayiitan qaba. Saniifan dhufe warroonni mana kanaaf hariyaa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaadhaan isiniin jedhaa dhiifama naaf godhaa sagalee kiyyaaf xiqqoo taallonna qabdee turte. Akkasii akkan isiniin jedhu jechuudha. Viidiyoo gabaabduudha. Dhugaa viidiyoo kana yoo nan argu hedduu akkanatti dhaga'ame jechuudha. Har'a keessaa bahee jechuufi miti. Maaliif keessan darbe waan ta'eef jechuudha. Yeroo waan hedduu nama yaachisutu jiruun biyya ormaa. Kanaaf garuu ilma namaa waan taaneef namni kaayyoo qabu, namni kaayeffatee biyyaa bahe tokko waan fedhe keessa ibidda fedhe keessa gaafa dhaabbate obsuu qaba malee lubbuu ofiitti murteessuu hin qabu abadan gonkumaa jechuudha. Lubbuu ofiitirratti murteessuun hin qabamu. Kalaas obsa qabaachuu qabna. Waa hunda keessayyuu ni baanaa ni dabarra waan ta'eef obsuu qabna malee lubbuu keenya balleessuu hin qabnu. Maaliif asirratti illee gubaa lubbuu kee baasuuf illee Rabbiin numarraa si gaafata. Yeroon aarii yeroon akkasii suni ni dabarti naftu bar. Amma hedduu takka naaraa hirrinan jedha dhugaani yeroon biyya hambaa keessa jirutti yeroon duraasii deemu keessattuu kilooriksii fudhadhee nan dhuga jedheen ture jechuudha. Isa san yaadadhee irraa isiniif waraabuudhaa ka'e maaliif kilooriksii fudhadhee ammaa seenee barrii cufadheen ture dhugaa Rabbii. Sanaa booda ammoo Rabbiin nan kennine nin bahe jechuudha. Hedduu boo'een ture. Yeroo baay'ee jechuun kilooriksiin fudhadhee ture garuu ani maaliif haalli hojii jijjiiramni qilleensaa nyaanni asitti ruuzii ani beeku sanarratti waan naaf hin taaneef xiqqaanis guddaanis waan si waamuuf haara galfii waan ani hin qabneef maaliif amma yoo mitiitti hin jiraadha kan jedhu saniif kilooriksii si'a meeqa fudhadhee jechuudha. Sanaa booda garuu kan san caalu hedduun dabarse beektanii aarii sana ka caalu. Hedduun dabarse waa hedduu dhugaa Rabbiin waa hedduu jechuudha. Maaliif baga Rabbiin sanaaf nallaatinii bagan keessaa bahee waa hunda keessa darbee jira. Isinis akkas ta'uu qabdu malee lubbuu keessan balleessuu hin qabdan. Maatiin keessan haati teessan isin deessisuun abdiidhaan isin eegdi mucaan koo maaliin naa galti jettee jechuudha. Ati garuu waan yeroodhaaf darbu jettee lubbuu keetitti murteessuu hin qabdu. Hedduu akkanatti dhaga'ame dhugaa Rabbii viidiyoon kun hedduu qalbii koo na cabsee waan hin godhu wallaale ergan argeerree turee jira akkasii gaa kaleessuma galgala jechuudha. Xiqqoo sagaleen koo naafannoo jechuu baatullee amma immoo waraabuudhaaf murteessee waa hundaa obsaadha hin darba jedhaabes wanni hunduu ni darbaa. As keessaas nin baha jechuu qabda malee lubbuu keetitti murteessuu hin qabduun siniin jedha obbolaa koo ka biyya hambaa keessa jirtan hundi keessanuu osoo hojjettanuu hin hojjenne osoo dadhabdanuu waa hedduu namaan jedhu jarattiin ni beeknaa naasuu namaaf hin qabanii isin immoo akkas of gochuu hin qabdanii obsa qabaachuu qabduun siniin jedha. Akkasii uummata qashtii kiyyaa baay'ee takka dhugaa Rabbii garaa nama nyaatti.